انت لما عازي وجه تنسى شيشة دويدة سوني وقالوا لا خلاص سليم راديمي والسنة دلقان كبدي ونوركتي يوم بكتن جراتي دلقان كبدي والسنة أكسي تيجي مواصلة والتهاني مواصلة تنسى كيري خدوه أكنا ناري كوي لا أتوني تبيه هو كبدنا ناني سيمتي أكا خلطة تسيتي هماني أكا خلطة تسيتي همانا كسيمتي isiifini maana dhaggeeffadhu tasgabbaa'ee dhageessee akka namni biraan bira dubbatullee hin fadhu dhaggeeffadha fiidiyoo tana suuraa tana kaasi duraan dursee waabil dhiisa argitu dhiisa akka badooytu qoy dhiisi. Naa himaaf naannee anaa keessan dawwalee fi waa hunda anaatu himaaf nama FB ishii qabuuf na bira jira ani keessan dawwalee hin dubbisee waa hunda anaatu himaaf. Amma kaasira kan jira yallaa yee qattal. Dhaggeeffadhu kaasi waabil. Mee suuruu namaatu haasa'e yaa'u. Dhaggeeffadhu naannee dhaggeeffadhu ati amma fakkeenyaaf yoo namni barcaa tokkorra si afeere numa dheeyxaa bar qofoo kaayyachuun irraan baasni hin baane akka nama takkatti hin baana dhaggeeffadhu. Dhayne nama afur qofaa miti ammallee namni mana guutuudha tatteenyee qamoo jirra. Jawwaali namaa kun gariin bar suuraa gizee suuraa nama kaasan kaameraa ibsuu jira. Siigalee kaameraa kaameraan narra ifaan dhufee ifaan gisee narra dhufee jehuun yaa moo suuraa na kaafteen jennaani wallahi sin kaafne rooketii naan jee ammoo inni suuraa na kaasee suuraa san nama birarratti ergee abbichi inni irratti erge santu nama naa waliin taa'u jiru kanarratti dawwalee boo suuraa teeti bita rooketiidha nama amma kaasee natti ergee jeen siigalee akkasitti sababaa saniitiin fiidiyoo san irraa waraabe malee ani hamtu yoo inni ol na darbe akka tasaalumni sooshaal miidiyaatiin beekanaane miidiyaa kanarratti zeroo dheertu nama arrabsuu ture namni miidiyaa kanatti nama wajji mashaakala walii qabu kara ittiin xiqqaatu fi kara namni ittiin oloosi salphisu ofirraa eeydaatilleen anilleen atis dhala anilleen dhalaadha siigalee waraabee kaayee ammoo fiidiyoon hanqa waraabamte amataaf deemti beekadhu ammaan tanaa miti wallaahi laaziim an fiidiyoo mucaasanii waliin ol baasaa jee kan namatti ergu taate rabbiin addunyaa karaa dhalanii fi dhala ilmoota yesanii waan agarsiisin ani fiidiyoo ol baasillee takkallee hin qabu namallee ol baasaan jenneen akkuma nama kamitti miidiyaa irratti argee fiidiyoo waraabeetiin gurbuma nama bira taa'utti ergee itti dhiise inni fidi na laalaa jennaan jawwaala fattashee keessatti ni harkaa miree jeetiniin inni nu dhosseen agarsiisee keessaa balleessati jeen jawwaala kiyyatti kan laalee jirtu jee ofirraa taa'e mu'aasa mafarsho dhuge maal jedhanii maqaa balleessan mu'aas farshollee hin dhuyne nama normaalaa taa'u jira mu'aas shabaaba isaa miti ulamaa'iin feete yoo biyya tana keessa dhufte imaamaa fi mudawwara firraa lafa keessa dhalaa gabbinaa qaattee qamaate abbummaan hin beekne jiru suuta rabiyaa kanatti mu'aas nama ijoolleedha nama shabaaba nama fadii fi qabuun dandeenye sinii galee wanni adda sinii bahuu qabu mu'aasitu irraa bakka bu'eetii miti gosaan waliin qabsiisin agizee waa nama gaafattanii gizee nama dubbistanillee ana akkuma nama kamitti miidiyaa irratti erge jawwaalli kiyya baatii lama formaatana irraa akka ta'e warri magaalaa riyaattana waliin jirru guuturraa guututti ni beeka sii galee akkasi jawwaala kiyya fuudhanii formaatee jawwaala kiyya an fiidiyoo sannu uqsum billaahi laaziim addunyaa karaa ummaati yaa rabbi wannan agarsiisin sodaa namaati kakachuutti hin jiru ammallee akka namni gurra qalbitti gadoo qaa'u na dhaggeeffatuuf hin himu jira malee miidiyaa irratti hin arge yeroon arku ittiin qaanfadhee niin aarellee wallahi aaruu bira kutee mimmaan buusee kunoo Mustafeen ajjala jira irra dawwalee Mustafee hunda dubbisee niitu hin ture siigalee ijoollee asirraa yaani akka kuraagalaa magaalaa Riyaaditti itti gaafatamaa hunda nama meeqaa namoota meeqaan dawwalee dubbisee waan tun taateen tun akkana taate hayyee maaleesh waliin jennee wal biraa deemne namni hogga walitti dhufu gosa wal qoratee biyya wal gaafatee walitti hin dhufu akka Oromoo wadamni biyya tanaa walitti dhufa afeeran anis afeeramee dhaqee sandurallee afeeramne anis afeerame illee afeerame nagaa wajji nyaannee wajji dhuunee qofallee taphannee fiidiyoo takkaan malee suuraa takkaan malee addaan deemne naaf innillee isinii galee saniifuu warroota na arrabsu tan haganumarraa hin siibu ammoo akkaataa manni itti waraabame mana mucaa kanaati yoo jirtan mana mucaa kanaati miti mannilleen isinii galee saniifuu waan haftee fiidiyoo suuraa baatee jetta wallahi suuraa akkuma isin gartanitti hin arge suuraa mannilleen tokkoo miti suuraa bichi kaasellee nama tokkoo miti suuraan san bakka biraatiin baatee malee suuraan bakka biraati laa suuraan bakka biraati laatiin isin garsiisuu taate naanee jawwaala kiyya siifin dawwala laale keessa gatsine qeetiin shaashaa jawwaala kiyya guutuuf fatashtee ilaalta amma suuraa jaamtu jawwaala kiyya keessatti nagartu jechuu fedheeti tarraa gabaabduudha sinii galee hagas qabdii ammoo warroota asirraa faamilii abbaan kiyya nama du'ee qabrii jiru abbaa kiyya arrabsu baalegee nama hundaa qaba nama tokko nama hundaa qaba abbaa kiyya kanarraa arrabsina anna arrabsaa maafi abbaadhaa kaduu rabbi itti gaafataati ittiin gaafatuuti
achuma dhiifna maaliif du'ee jira. Arrafamuu qabu dhala naani arrafamuu qabu. Faamiliin yarrafamuu qabdu ana arrafamuu qaba baay'ee naayim. Mudhiidhaan nuti itti gabbee yoo faamilii galtee arrabsan. Wanni jiru maali ni beektaa? Mu'aaz jechuun ati Mu'aaz uditti agartee minarran beektu Mu'aaz naaf seenaati. Mu'aaz jechuun wallaahi jannaan Mu'aaz akka jecha cubbuu takka hin jenne beek waan biraati miti. Ni dalaga ilma namaati ni balleessa ilma namaati wallaahi jannaan ni ga'e. Bakka ati Mu'aazin duwine fayya qabeette sana ammoo dhalaa kakatteeti dhalli kan kee rabbiin haqa samaaf kanna maaliif Mu'aaz bakka san rookeettiin irraa koban qabdu rookeetti bakka dhuguu fi dhuguu dhabuu tana keessummaadhaati maaliif beekta mucaa kana biraa ta'eera. Dhaggeeffatee carraa kanneefi. Obsaa fitattu. Maatu jira wallahi jannaan ilmi namaa maali mucaan kuni takkaffaa nama qaree nama kijibullee miti ilma namaa ta'e ammoo namni dogongorre hin jiru unkaan isaa mitiiti ilmi namaa ta'e kan dogongorre inuma jiru kana namoonni beeka sini galee ni nyaanna ni duwina dhalaa nu ta'e kunturoo dhabde kuma ifi darbituu jira addeetii yalaan fagoon daqin si galee fadhii akkas godhega fadhii namni hin qabne ni jira hin jiru namoonni qaba haa ta'u wallahi jannaan ni gaya mucaan wallahi jannaan wanni jiru waanuma san mucaan akka mana san dhaqe mana san nin beekaa jee san booda waan uumame hin beeku jee kakatee jira si galee kijiba ta'uu dhugaa ta'uu wallaahi jannaan jechi wallaahi kuni inuma gahaa ani wallaahi tu an amantu kaalsini galee yoo namni biraa hin amanneesin dhugaa isaati bakka sanitti abii miti Mu'aaz viidiyoo irratti ni beeksa. Mu'aaz akkan kijibne ammoo wallaahi anaa itti kakatee qabliiti jetti dha nin beekaan sini galee waan kana ta'eef waan kana hunda maaltu fide dubbii gosummaatiif fide. Itti gaafatamaan gosummaa kunillee gosummaan silaa dhaabbattee takka ture. Yoon hin dhaabbanne ammoo miidiyaa gubbaa arkee chilootaa walitti dijinaadhaati. Afran qalloon Kaayiroo ni jirti, afran qalloon Saudii ni jirti, afran qalloon biyya hunda jirti, ituun biyya hunda jirti. Mee walii bahaa. Ayyoo walii baatanillee nagooma footoo kakaasan malee wallaahi manni ituu afran qalloon ni gara. Akka dhugattiin sinimaan. Maaliif? Afran qalloon danqan jirtuu dalaan garbuu nyaattee jirti. Wallaahi. Biyyumatu hai isin godhan asittillee biyyattillee hai wal godhan naane amma carraa naa kan gaafitatti amma qoy keessa Yoo nagaan tura. no hayyee dhaggeeffadhu naane amma carraa naa kan hundi keessan carraa naa kan naane maaltu jira beeta qoy naane dhaggeeffadhu muutu godhadhu namni qoy muutu godhadhu taa'e maal bigi keessa fiigina jendaa keessa fiigina bigi keessa fiigina akkana fuunda qabu kunturoo teessan ilaallatan shawaa bakka itti fataaftan Gabii dhiisiree. Amananiisi ummanni itu ummata shammuuta isinillee maa kunturoo teessan bakka hunda dhaabdan muttee teessan bakka hunda maal dhaabdan ummata shallee mee arkee ilma shammuutaa mutan godhiyaa shallee deema si sharmuunni siiti baalage afaan ittiin dheeratuun dhaqqabdu kalb maa nuti afaan banti wanti sila dhaggeeffadhaa jara keenya maa ni beektanii Mu'aazii fi gosti waliin qabatu tasuma wanni nabbee isin beekuu qabdan. Mu'aaz gosa tamiif qabsaa'ee beeka itu jee nama arrabsee beekamu itu jee qabsaa'ee beekamu wanni inni gosaan isa miidhaniif maaltu jira wanni isa gosa yanii miidhaniif hin jiru jechuu yoo gartee isa dogoggorsi maaliif ol galchite yaa rabbii isin Ana meeshaadha kaaftanii naa erguu baattan. Isin dhalaa miti dhalaan Suudiidha. Kana sharmuuticha eegee kaafatee seegaa. Eenyu mutti waliin galchirre mutti dhiisiree waliin galchini. Dhiisiree irraa maraattuu kan matti hiikitu maal gootanii nutti hiikitanii. Waliin lolin aadaatii si rakkoon ta'e maali sababii ati isin amma dhaggeeffadhaa dubbii amma dhaggeeffadha. Mu'aazii fi gosa waliin qabsiisina. Mu'aaz gosarraa bilisa. Iturraa bilisa afran qarroorraa bilisa. Mu'aaz ilma Oromooti. Yoo gartee Mu'aaz irraa dhukkubsattan akka ilma Oromoo tokkotti maaliif akkana gootanii jaadu badda. Ammas ajandaa kana Mu'aaz cufee jira. Ajandaa kana irrumaa hawaasa'uun hin barbaachisu. Mu'aaz ituuf qabsaa'ee ituu jecha nama arrabsee ituu jecha takkii gartee ituu jecha waan ta'u godheetti namni gartee biiluu ijaasan irraa ba'amu kophaa isaa jira mucaan kuni wanni gartee namni isa akkas godhuuf hin jiru jechuudha. Namni yoo isa godhes baala gummuu isaatiif godhe malee Mu'aaz waan ituu ta'eef hin goone jechuudha. Isin galee kanaaf ajandaa kana dhaabadhaa namni gartee Mu'aaz irraa dubbatus mucaa kana tara meeqa nama gurra nama hedduun hixanii ajandaa isaa kana irraa lafa kaa'uun didina ajandaa isaa irraa lafa kaa'u. خلاص dubbiin kanuma barra dubbiin guddatti afarratti hin baane
Agenda kan ini babali sujra umat raso kan ana so cuftani No, da bar kaki. agenda bar namni nama tokko badawa warra barati warra garte osoo kutaa takkaa olin seeni dhufeetu yaani rakkoo uumaa jira malee namni bayyanate qaata jalaa galee bar FB irra jalaa galee bar namni bayyanate. Guyyaa duraasa isiniif galuu qabu guyyaa viidiyoon gabbaatee isinii galee cufuu qabdan amma wallahi an guyyaan viidiyoo harkisan yaani yaada takkallee komantii takkallee hin kannanne wala sammuu kiyya keessattillee wala sooshaal miidiyaa irratti maaliif jenna namummaa kana nama guyyaa takkatti hin barre amata dhibbatti hin bartu jaa. Muwaas maal akka ta'e namoonni beeka. Ilma namaatiin nu dogongora. Baaba isa xiqqaa kanaa miti namni guddaan nu dogongora. Daabari namni gartee ilmoo namaati miyyoon tun illee dogoggortee baalagummaa feetu hayyee baalagummaa isiiti waraabdeemi. Waraabde aboo jara keenya akkanatti waraabe viidiyoo tan akkana gadi hin dhiibneetti fitti an amma bare wanni bakki hin jiru an bakka shanyummaa san hin jiru. Yaanii jechuun miyyoon tun balleessitee duuba iyyee ajandaa godhatanii shanyii isiitii fi ganda isaanii guutuu arrabsuun sirrii miti re'aan du'eetiin asitti gannaa awwaala malee dubarraan deemu. Tana barama wallahi anamma wanni mana na bansise waan akkanaa galchanii bar gosa geessinaan bar warra mo'aazoo bakka inni keeruun beeku. Bar osoo isa maqaa beeni nama arrabsu jiranii bar osoo isa kanaaw hamigaa haa dhalaa lama dhungatee miidiyaa rabbeessan jaanii bar usanii arrabsu jiranii nama hin beekanii bar. Laa mucaan jireenya isaati laal Oromoon laa keessattuu Harargeen. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hai dubbadhaa sin jettanii haasawaa sin fixxanii maali bara haasawuma jirtanii bara. Laa haasawni gowwaati fi wanti numattuu hin dhageenyeeti. Namni gartee ajandaa irra kutaan nama aarifan fedhaa mala xiyyaarra amma namni feemas waa ta'uu ajandaa tokko irra ta'e. Isin hundi ni kijibdanii bar dhugaatu hin jirre tanaaf hin dhumanne maaliif hin beeyta? Jalqaba dhaqee mo'aazoon gaasoo mo'aaz irraa dubbatu jirtanii erga dhaqee booda nama ijoolluma tanaa wajji dhaqe moo namni Itoophiyaa irraa wajji dhaqe ni jira. Ni jira namni Itoophiyaa irraa wajji dhaqe. Ni jira na fakkaata akka yaadatti. Yaa ni jira mana san keessa jaafeetuu faa jira jaafeetuu maarree nama hedduu jira achi keessa. Nama isaanii wajji dhaqe. Tokkoffaa irratti isaan lamaan maaliif walitti xiyyeeffatanii gaaffiidha bakka tana jirti beekadhu. Miciyoo sanii fi mo'aazoon maaliif walirratti xiyyeeffatanii? Miciyootam? Ta isa kaasite san ta inni kaasisan isaatu dura footoo kaasanii rooketii fi mo'aazoo baanan. San ilma sin ilaallatu san gaafiin akkanallee hin barbaachisu James maali jennaan san dhimma isaanii. Laal maaliif ni beektaa Jamsi? Isiinis nama sooshaal miidiyaa fayyadamuu ture. Yeroo dheertuuf asirraa namuu wal arrabsuu ture. Amma bargizee. Isiiniif if sodaatti inniniif if sodaate inninis nama sooshaal miidiyaa isiinis nama sooshaal miidiyaati. Bakki isaan jiran bakka baalageeti. Yaa. Bakka baalagee maaltu isa geesse duraan dhaqee eega waraabamee inni umraaf dhaqee bar ganda keessa deddeemuu qabu bar. Ammaan tana amma gizee namni akkana jiru gizee namni gartee shanyii namaa obsee shanyii namaa arrabsamuu qabdu faamiliin arrabsamuu qabdu gizee namni jee. Akka waan namni obsirraa xabaqaa bitamee obsee wanti gootee nama fakkaata. Sagalee garaagaraatiin na bira jira. Dhugaan fedhanii bar namni keenya wabii inuma dhugaan fedhanii. Ani sagalee garaagaraatiin na bira jira. Siigalee waa'ee kana dhiisaati waa'ee bira jijjiirradhaa haasawaa. Ammoo dogoggoran isa lachiitu dogoggoranii micoonis balleessite mo'aazonis kan jalqabu balleesse isa lachuu badiidha kanaan ammoo gara biratti fokus gootanii waliin qabsinaati. Waan ati hubatiin takkaa jira barjamsi. Bista kana dhaggeeffadhaa warra jala jirtanillee waa'ee ajandaa mo'aaziin fi hin dhufne waa'ee manguddummaa haasa'ullee beeku dubbiin nama haasa'uu qabdi nama haasa'uu beeku haasaya awwanni irratti mana kana banadde. An rooketiin habootiyyaa an faamiliitiyya fidanii miidiyaa kanarraa walirratti hidhanii arrabsu jiran. Sababaa sanittiin micoota kaatu na aarsee arraba san keessatti arrabni kun beekee kan namni si beeku si arrabsuu fi kan namni si hin beekne si arrabsu tokkoo miti si galee. Saniifin fidee asirra micoota miciyyoo san nama bakka ishiin taate baruudhaaf fidee asii gaafatu jira. San dubbiin wal dhaltee gaa bakka tana hunda seente malee an dhimma waa'ee mo'aaz amma guddoo miti nannaqu. Garuu dhimma dhuunfaa kiyyan baachuu barbaadeen asirratti. So yaanu dubbii mo'aaz seenne malee. Ati dammitu micoochas ati amma micoocha as seente jechuudha. Miciyyoo jecha mana banadde kaaya miciyyoo tana bakka ishiin taate baruufi. Meedameus isiini tokkoffaa jirtu miciyyoon tun goote yaani namni arrabsamuu qabu yoo arrabsanillee rookatiidha arrabsuu qaban. Isuma isii fidanii asirratti arrabsaniin eessumni isiisan nama biyya jiru nama waa'ee kanarraa quban qabne
saniif arrabsan isa dhiisaadha isii arrabsaadha jetteen. bar achuma je halan ta'utti ira bar anis bar bar faraan ni jira bar faraan hedduu barreeffachuu jira anama rookeetii fi warri miidiyaa akka fedhan walaa godhan warra miidiyaa an ishii tuquu na laalessitullee laalaa tiyyasan ishii badii itti muradhee yoo hin galliqimse irra naa wayya garuu gizee akaakiyya kiyyaa fi eessuma kiyya fi dangaa if qabuu hin dandeenye wallaahi suudiin silaa makiina waan dhakan taate anarraan dhaqa silaa suudiisa. Sigalee. La ammaan tana amma la dubbii walumaa galatti akkamini beektaa dammitu. Ammaan tana waliin mee carraa naaf hin naagistaa. Isin keessa adeemuuf hin deemaa kutaa akka dhiifamaa hojii. Meeltuu dhageenyaa isa himee takkitti. Dhagee an dhiifamaa hojiin jechuun rookeetiin gam tokkonitu gam tokkon nooledha rakkoon qabdu. Dammee wanti miciyyoo gaddeebisa arrabsaa kun okeessii irtii mee if dhageessi bas. Laakiin gosa namaa wayituu hinaa nuti. Wallahi akka namni gosaan deemutti illee gosaan hin deemnu nuti. An takkaa tiktak fayyadamee hin beeku. Hanaan hin jaamee dhageeffatu.